Haay nagaan waaqayyo hunda keessaniif haa ta'u jechaa ani Firaa'ol Nabii har'a oduu durii bareedaa barumsa guddaarra barannu akkasumas yootti jiraanne jaalalaa fi tokkummaa keenya kattiin cimsan oduu durii afaan Oromoo qabadhee dhufeera. Hamma xumura viidiyoo kanatti akka nu wajjin taatan isinaaf fedheera. Akkasumas warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'a. Mata dureen oduu durii kanaas sangoota sadii fi waraabessa jedha. Bara durii sangoonni sadii waliin jiraatu turan, waliinis diina isaanii ofirraa eegu. Bifni sangoota kanaas inni tokko diimaa, inni tokko gurraacha, inni tokko ammoo adii ture. Sangoonni kun sadan gamtaadhaan jiraatu, tokkummaadhaanis diina isaanii ofirraa lolu. Waraabessi jireenya sangoota kanaa baay'ee hordofa ture. Nyaachuufis isaan sadi waan ta'aniif baay'ee sodaate ture. Garuu waraabessi waa tokko yaade, tooftaa ittiin sangoota kanneen adda baasu tokko qopheeffate. Sana booda waraabessi sangaa diimaa fi gurraacha ofitti waamee akkas jedhe, sangaa adii kana yoo ofirraa adda baaftan malee isin keessaa bifni isaa fagoodhaan waan mul'atuuf diinni isinitti dhufee isin nyaachuu danda'a jedheetti dubbate. Sana booda wanti waraabessi dubbate kun dhugaadha jedhanii waan amananiif hiriyaa isaaniirraa, miltoo isaaniirraa sangaa adii irraa adda bayani. Sana booda waraabessi sangaa adii kophatti argatee nyaate. Ammas xiqqoo ture waraabessi sangaa gurraacha ofitti waamee akkas jedhe, sangaa diimaa irraa yoo addan baane diinni yeroo isin arge dhufee si nyaachuu danda'a. Kanaaf adda baye ittiin jedhe. Akkasuma sangaan gurraachi akkuma waraabessi dubbate dhugaatti fakkaate sangaa diimaa irraa hiriyaa isaarraa adda baye. Sana booddee waraabessi kophaa kophaa isaanitti argatee sangaa diimaa fi sangaa gurraachas hin nyaate jedhama. Maarree gara jalqabatti jireenyi sangoota kanneen sadanii baay'ee bareedaa ture. Hiriyyummaan isaanii, tokkummaan isaanii, firummaan isaanii, waliif yaaduun isaaniis baay'ee kan nama hawwisiisu ture. Gamtaadhaan waan jiraataniif diinni isaanitti hin dhiyaatu ture. Gamtaadhaanis waan lolaniif diinni isaanitti hin dhiyaatu ture. Tokkummaa fi jaalalli isaanii baay'ee cimaa ture. Garuu waraabessi dogongorsee sobee faayidaa ofiitiif jecha adda isaan baasee tokkummaa isaanii diigee akka isaan waliin amanne godhe. Jaalala gidduu isaanii balleesse. Akka isaan adda babbayan, akka isaan garaa walitti jabaatan godhe. Amma gaafa gara jireenya keenyatti deebinu nuti yoo tokko taane jaalala waliif yoo qabaane tokkummatti yoo waliin jiraanne seexanni ammoo tokkummaa namaa fi jaalala namaa waan hin jaalanneef adda diiguu waan barbaadu jireenya namaas balleessuu barbaada. Akka namni wal jibbu gochuu barbaada. Garuu nuti walii gallee tokkummatti yoo jiraanne diina keenya injifachuu dandeenya. Tokkummaan humna. Yoo tokko taane waan baay'ee gochuu dandeenya. Kanaaf obboloota koo isa tokkummaa keessan diiguu barbaadu irraa of eeggadhaa. Jaalalaa fi tokkummatti jiraadhaa. Isa isin uume Waaqayyotti dhiyaadhaa. Maqaa Yesuusitiin seexana ofirraa hifadhaa. Tokko ta'aa, tokkummaan humna. Hamma ammatti kan isin wajjin ture ani Firaa'ol Nabiitii. Ergaa kana waliif dabarsaa, oduu durii kanas ijoollee keessanitti himuudhaan isaan barsiisa. Eebbifamaa. Yeroo gaarii qabaadhaa. Waaqayyo gooftaan hunda keessan haa eegu. Jiraadhaa.